Naganiif araarri Waaqayyoodhaa lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan waldaa onlaayinii adda addaa keessatti kan argamtan hundumti keessan akkam jirtu? Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kun mana kadhataa Minaasee irratti sagalee waraabbamuudha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa mana kadhata Minaasee kuni iddoo kadhannaati, waldaa miti jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namoonni hidhaa garagaraa gaafii garagaraa qaban mana kadhataa kana keessatti kadhatamee fi Waaqayyoo dinqii gurguddaa hojjechaafii jira. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kanas immoo kana irraa hubadhee namoonni karaa keessaa mana kadhata Minaasee keessatti namoonni tajaajilaman karaa keessaa ragaa ba'aa jiru jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Haalelooyaa. Hojii Waaqayyoo isaaniif hojjete, dinqii Waaqayyoo isaaniif godhe dubbachaa jiru. Ammas wanta Waaqayyoo isiniif godhe dubbachuu inni isinaa dubbadhaayi. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haalelooyaa. Arras mata duree akkas jedhuun isiniif kadhachuudhaaf dhufeera. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Mata duree akkas jedhuun walii wajjiniin hin kadhanna. Waaqayyo jidduu keenyatti waan hojjetu qaba. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Qabeenyati qabdu galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Garbummaa jalaa si baasa. Qabeenyati qabdu garbummaa jalaa si baasa. Isa jedhu irratti sagalee Waaqayyo lallaba. Isuma irratti kan kadhadha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hallelujah. Ameen 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 ameen. Gooftaan hojii isaa hojjechuudhaaf jidduu keenya jira, maqaan isaa ulfaatu. Dinqii gochuudhaaf jidduu keenya jira, hidhaa hiikuudhaaf jidduu keenya jira. Akkasumas sagalee kana lallabuu Waaqayyo hojii gurguddaa hojjechuu jalqaba. Ameen. Hallelujah. Maakaatooroo loobaa jaalaa baariyaabos. Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa sagalee Waaqayyo walii wajjin laalla. Inni ati qabdu qabeenyi kee birmaduu si baasa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hallelujah. Maakaatoora laabaa jaalaa qabeenyi ati qabdu suni inni ati qabdu qabeenyi kee maal godha? Birmaduu si baasa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Qabeenya keetu birmaduu si baasa. Qabeenya ormaa miti kan birmaduu si baasu. Inni kan kee birmaduu si baasa. Qabeenya ati qabdu sun birmaduu si baasa. Kan ormaa miti, harka ormaa miti birmaduu kan si baasu. Harka ormaa miti birmaduu kan si baasu. Inni harka kee keessa jiru birmaduu si baasa. Inni si keessa jiru birmaduu si baasa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni ati qabdu qabeenyi kee birmaduu si baasa. Nyaakaatuu daalaabaa jaanaa maariyaam. Rabakatoo laabaa jaanaa maariyaam. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hallelujah. Sagalee Waaqayyoo irraa lafa tokko nan dubbisaa, lafa isinitti hime jechuudha. Akkasuma kutuma kana keessatti Waaqayyoo waan gurguddaa nutti dubbata jechuudha. Lammaffaa moototaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Baras jedha Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Bara kam? Bara Eelsaan raajii ta'ee tajaajilaa ture keessatti jechuudha. Eelsaan Eliyaasitti aanee nama raajii ta'ee tajaajileedha jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dibanni inni Eliyaas irra ture Eelsaatti dachaadhaan hojjechaa ture. Hojjechaa yeroo itti jirudha jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Kana jechuun dibanni Eelsaarraa kan Eliyaas irra hin caalaa. Eelsatu Eliyaas hin caalaa yaada jedhu akka hin fudhanne. Akkas miti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Tajaajilli Eliyaas tajaajilee fi tajaajilli Eelsaan tajaajilee baay'inaan hin caalaa jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Eliyaas dinqii 7 hojjetee jira yoo ta'e inni kun dinqii 14 hojjeteera. Kanaan wal caalan jechuudha. Tajaajila inni tajaajile, hojii inni hojjeteeni malee dibanni dachaa gaafa jedhamu dibatatu dachaa jira jechuu miti. Dibanni dachaan hin jiru. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Dibanni isa kaaniif dachaa kennee Waaqayyo, isa kaan immoo xiqquma irra butee, isa kaan xiqquma ishee dibee, isa kaan immoo iyyuu sirriitti hin dibne Waaqayyo. Hundumaa sirrimatti dibee Waaqayyo. Hojii isaan ittiin hojjetan, dibata sanaan hojii isaan ittiin hojjetantu wal caale jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa kana akkasanitti akka fudhattan nan barbaada. Egaa inni ati qabdu qabeenyi kee birmaduu si baasa. Mata duree jedhuun walii wajjin hin kadhanna. Susuman lallabu nan kadhadha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hidhaan baay'een hin hiikkata, gaafiin baay'een hin deebi'a, abaarsi hin caba, dukkanni hin ifatama. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hojii sheexanaa hin diigama. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Sagalicha nan dubbisa akkas jedha. Baras dubartoota raajotaa keessaa tokko gara Elsaa'i dhaqxe. Abbaan manaa koo garbichi kee. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Namni kuni Elsaan yommuu tajaajilu
Eelsaan yommuu tajaajila Eelsaa keessatti nama hirmaatedha yookaan immoo Eelsaa wajjiniin nama tajaajilaa ture. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jechi kutaa kana keessatti dubbatame garbichi yoo jettee ishiin dubbatte iyyuu isheen waan dubbii ishii keessatti garbicha jettee haa dubbattu malee namichaan akka garbichaatti osoo hin taane Eelsaanis garboonfataa osoo hin taane Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Tajaajila Eelsaan tajaajilu keessatti harka mirgaa ta'anii warra Eelsaa wajjin tajaajilaa turanii jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Eelsaan yommuu tajaajilu tajaajila isaa kanatti warra hirmaatan. Fakkeenyaaf raajiin tokko yoo jiraate raajii sana kan gargaaran tajaajilli sun darbee akka inni deemu daaqonoonni jiraachuu danda'u. Jaarsi waldaa jiraachuu danda'u. Isa kan bara keenyaa kanatti jechuudha gaafa fakkeessinu. Jaarsi waldaa jiraachuu danda'a. Daaqoniin jiraachuu danda'a. Garuu kutaa sana keessatti yookaan gola sana keessatti ol ka'ee maqaan kan beekamu maalidha? Raajiidha. Raajii sana raajii cimaa akka inni ta'u. Raajii sana humna guddaan akka inni lallabu. Humna guddaan akka inni barsiisu. Humna guddaan akka inni hojjetuu fi jala sa'aatiin immoo kan isa gargaaran isaa gadi garuu kan hin taane. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Raajii sana gadi miti. Kennaan isaanii daaqonummaa waan ta'eef isaan gadi miti. Qixxeedha. Namni caalu hin jiru. Mana Waaqayyoo keessatti hundumtuu qixxeedha waan ta'eef. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Garuu raajiin sun humna guddaa agarsiisee akka inni tajaajiluuf daaqonoonni jiru, jaarsi waldaa jiru, akkasumas maallaqa isaaniitiin kan tajaajilan jiru. Yesuusiidhaaf galanni guddaan maallaqa isaaniitiis kan tajaajilan jiru. Kallattii hundumaan tajaajilli sun bal'atee akka inni deemu, tajaajilli sun akka hin daangeffamne, tajaajilli sun addunyaatti akka beekamuuf kallattii hundumaan warra gargaaran keessaa namichaan kuni namichaan abbaan manaa intaloo kanaa yookaan immoo abbaan manaa dubartii kanaa inni du'e kuni Eelsaa wajjiniin Waaqayyoon tajaajilee kan darbedha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Erga inni du'e booda bara isaa tajaajila irratti tajaajilaa dabarsee Waaqayyoon Eelsaa wajjin tajaajilaa dabarsee Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Erga inni du'e booda liqii ofirraa osoo qabu, liqiin osoo irra jiru, liqii osoo ofirraa qabu, liqii kana osoo ofirraa hin baasin namni kun hin du'e. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Abbaan manaa koo garbichi kee hin du'e inni Waaqayyoon akka sodaatu atiyyuu hin beekta. Maaliif? Eelsaay nama kana sirriitti waan beekuuf, Eelsaay wajjin waan tajaajileef akka Waaqayyoon sodaatu sirriitti beekta. Nama Waaqayyoon sodaatu akka ta'e, nama Waaqayyoon sabeeffatu akka ta'e, nama Waaqayyoof hojjetu akka inni ta'e sirriitti beekta. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Ameen ameen ameen. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Atiyyuu hin beekta. Amma garuu namni gatii isarraa qabu tokko dhufee ijoollee koo lamaan fudhatee garba godhachuudhaaf dhufeera jettee nama Waaqayyoo Eelsaatti iyyannoo ishiidhaa dhiyeeffatte. Eelsaatti dhuftee iyyatte. Akkas jetteen amma kunoo jetteen namni ijoollee koo garboomfatu. Abbaa manaa koorraa namni gatii qabu. Tajaajilaa Waaqayyoo kanarraa namni gatii qabu. Erga inni du'e gatii isaarraa qabu waan qabaniif gatii waan isarraa qabaniif gatii isarra jiru osoo hin kafaliin waan du'eef har'a gatii sanaaf ijoollee koo fudhatanii ijoollee garboomfatanii gatii sana baafachuudhaaf dhufaniiran jettee nama Waaqayyootti iyyatti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Dubartiin kuni rakkina isheerra gahe. Dhiphina isheerra gahe furmaata barbaadaaf gara nama Waaqayyoodhaa dhufte. Baay'ee dubartii kana nan dinqisiifadhe. Baay'ee tokko nan dinqisiifadhe. Gara nama Waaqayyoo dhufuu ishee nan dinqisiifadhe. Namichaan kun bara isaa keessatti Eelsaa wajjin tajaajilee tajaajila isaa kana keessatti osoo tajaajilu liqeeffateera. Namni kan liqeeffatu waan dhabeef liqeeffata waan qabuufi miti. Namni liqeeffatu waan qabuufi miti namni liqeeffatu waan dhabeef liqeeffata. Namichaan kun dhabeef liqeeffate. Dhabee liqeeffate. Waaqayyoon tajaajilee maal argate? Bu'aan isaa maali? Liqaa yoo ofirraa hin kafalin du'e jettee intaloon kun komii keessa hin galle. Kasin ajaa'ibu. Komii keessa hin galle. Waaqayyoonis hin komanne. Tajaajiltootas irrattis hin gungumne.
Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Makkatuu labaa jaalaa Maariyaam. Dubartii kanaaf waatu galeef. Dhugaan tokko galeefii jira. Yoo inni gatii ofirraa kafaluu dadhabee du'e iyyuu, ijoolleen isaa garbummaadhaaf yoo kennamaa jiraatte iyyuu, waan tokko isheedhaa galeera. Gara nama Waaqayyoo yommuu naqe furmaata nan argadha jettee yaaddu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dubartiin kun gara nama Waaqayyoo yommuu dhuftu kana wanti isheen waan qabdu qabeenya qabdu osoo hin beekin gara nama Waaqayyoodhaa dhufte. Qabeenya qabdu kana garuu hin beektu turte. Qabeenyi mana ishee keessa jiru kun qabeenya isheedhaaf beekamaa miti. Isheetti hin beekamu. Isheen xiqqoodha. Waa'een baasu kun gatiin qabu jettee laalti qabeenya mana ishee keessa jiru kana garuu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf nama Waaqayyoo bira dhattee ergattii jettee booda Elsaa'i namni Waaqayyoo deebisee akkamitti si gargaaruu jedhee ishee gaafate. Akkamitti si gargaaru? Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mee maaliin si gargaara? Akkamittan si gargaara? Laalaa Elsaa'i namni Waaqayyoo akkamittan si gargaara gaafa jedhuuni gatii namicha kana deebisuudhaaf maallaqa hin qabu Elsaa'i. Gatii kana kafalee deebisuudhaaf maallaqa hin qabu Elsaa'i namni Waaqayyoo. Har'a Waaqayyoo asinitti sirriitti hordofaa sagalee kana. Waaqayyoo asinitti haasa'uu barbaada. Haleluuyaa. Qabeenya ati qabdu birmaduu si baasa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Namicha kana irraa kafalee dubartii kana irraa kafalee too ijoollee ishee oolchuudhaaf Elsaa'i maallaqa hin qabu. Maallaqni hin jiru. Inni uffate namni Waaqayyoo kun. Jechi kun nama dhiphisa. Anamma yeroo baay'ee namoonni tokko mata duree kadhannaa isaanii gaafa natti himani mata dureen kadhannaa isaanii suni akka ani kadhadhuuf na cinqa. Bakka nan cinqama baay'ee. Maaliif jechi isaan naan jedha sun kadhannaa mata duree isaan akka irratti kadhatamuuf gara kootti ergan suni cimaa waan ta'eef ulfaataa waan ta'eef bakka keessi koo hin cinqama. Kan akkamitti keessaa bahuu dandeessi? Kan akkamitti ta'uu danda'a? Nan jedha sana booda furmaanni akka jiru naa gala. Yesuusidhaaf galanni guddaan sana booda nan kadhadha. Yeroo baay'ee gaafiin yookaan immoo mata dureen kadhataa isin gara keenya fiddan baay'ee nu cinqa. Salphumatti kan laallu miti. Baay'eetti cinqamna, baay'eetti dhiphanna, baay'eetti yaanna. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sana booda immoo iyyuu furmaata biraa qabna waan ta'eef isa furmaata kennuu danda'u gara Waaqayyootti agarsiifna. Gaafa inni immoo dubbii nu keessa kaa'u dhufnee isinii kadhanna. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Kanaaf namni kun hin canqame. Nama waan ta'eef hin canqame. Wayyoo maaluman godhaaf dubartii kanaaf. Akkamittan ijoollee ishee oolchuu danda'a? Garbummaa jalaa ijoollee ishee akkamittan hambisa? Garboonfataa kana jalaa ijoollee ishee akkamittan baasuu danda'a? Bakka ijoollee ishee garbummaatti kennamaa jirti. Bakka mee maalan godha? Namni kun Waaqayyoon tajaajile gatii irra jirullee osoo hin kafalati deemeera. Jedheet namni kun bakka keessa isaatti dhiphate. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sana booda attamitti Elsaa'i deebisee attamitti si gargaaruu reede? Wanta mana kee keessaa qabdu anatti himi jedheen bakka. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Akkamitti si gargaaruu jedhee booda erga takkaatti cinqame booda Waaqayyoo ija isaa baneef gaafii gaafate ammallee irra deebi'ee mee maal mana kee keessaa qabda? Maaltu mana kee keessa jira? jedhee dubartittii gaafate. Maakatoora alaabaa jaalaa baariyaabus. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan. Dubartittiin nana jedhee maaltu mana kee keessa jira? Maal qabda mana kee keessaa? Wanta mana kee keessaa qabdu mee natti himi jedhe. Maaltu jira mana kee keessaa? Mana keessaa maal qabda? Qabeenya ati qabdu maalidha? Mee natti himi gaafate. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Qabeenyummaan ati mana kee keessaa qabdu maayin? Wantummaan mana kee keessa jiru maayin? Mee maaltu jira jedhe. Dubartii kana gaafii gaafate. Laafaa jaalaa baariyaabos. Dubartii kanaafis kan hin galle. Wanti dhimma baasu mana dubartii kanaa jira. Dubartii kanaaf hin galle. Garuu maaltu jira? Qabeenyi dhimma baasu mana dubartii kanaa jira. Maal inni laata? Gara keenya immoo gaafa dhufu immoo baay'ee dinqisiifata. Dubbii kana booddee gara keenyatti waan hin fidu. Gara tokkoon keenyaa waan hin fidu baay'ee sin dinqisiisa. Qabeenyi nuti qabnu birmaduu nu baasa. Ameen.
Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Makatora baadhaa boos. Sana booda maaluma qabda dubartiin nana deen. Natti miidheen isheen immoo ani garbittiin kee dhadhaa ejersa cuggee xinnoo tokko duwwaa malee waan tokko illee mana koo keessaa hin qabu jette. Wayyoo Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Maal malee maal hin qabatten? Dhadhaa ejersaa malee. Xiqqoo takka malee. Dhadhaa ejersaa xiqqoo takka malee. Homaayyuu mana koo keessaa hin qabu. Homtuun jiru mana koo keessa. Jettee deebisteef. Maal malee? Dhadhaa ejersaa malee homtuun jiru. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Xiqqoodha isheenii. Dhadhaa ejersaa xiqqoo takka malee. Homa tokkoyyuu mana keessaa hin qabu anette. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Makataa laabaadhaa namaa jaalaa baadiyyaa boos. Wanti hundumtuu dhumeera mana dubartii kana. Wanti ishiin qabdu hundumtuu dhumeera. Kutaa kanarratti waan guddaan dubbachaa jira ragaa. Dubartiin kun wanti mana ishee keessaa qabdu tokko dhabne ijoollee ishiidhaaf isheedha malee. Homtuu hin dhabne garuu wanti tokko kan hin dhumanne jira. Maalinni? Dhadhaa ejersaa. Dhadhaan ejersaa tokko jira hin dhumne mana keessa jira. Cuggee xiqqoo takkaan jira. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mana ishee keessa jira. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Dhadhaa ejersaa xiqqoo tokkotu mana ishee keessa jira. Hundumtuu dhumeera itti garuu maaltu jira? Dhadhaa ejersaatu jira. Hundumtuu dhiisee deemeera dubartii kana. Mana ishee keessaa wanti hundumtuu dhumeera. Wanti nyaatamu hin jiru, wanti dhugamu, wanti tokko hin jiru dhumateera. Garuu wanti tokko hin dhumanne. Dibanni Waaqayyoo mana sana keessaa dhumanne. Ayyaanni Waaqayyoo mana sana keessaa dhumanne. Ulfinni Waaqayyoo mana sana keessaa dhumanne. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin dhumatu dibanni Waaqayyoo. Dibanni Waaqayyoo kan dhumatu miti. Dibanni Waaqayyoo kan dhumatu miti. Kakaalaa dibata xiqqoo kana malee homtuu mana koo keessa hin jiru. Dibanni garuu jira. Kakaalaa daanamaa jaalaa baadiyyaa boos. Reelaa daanamaa jaalaa baadiyyaa boos. Haleluuyaa. Dibanni garuu jira. Dhadhaan ejersaa jechuun dibata Waaqayyooti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dibata Waaqayyooti. Dibatichi jireetti. Dhadhaan ejersaa tajaajiltoonni yommuu muudaman kan ittiin muudaman kakuu moofaa keessatti dhadhaa ejersaa fidanii irratti dhangalaasuudhaan Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dhadhaa ejersaa fidanii dhadhaa ejersaa gati jabeessa. Dibanii irratti dhangalaasu. Sana booda namni sun hin dibama. Waaqayyoof addabaa. Dibata Waaqayyooti kun. Dibata Waaqayyoo jedhamee waamama. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Dibata Waaqayyoo jedhamee waamama. Dibanni Waaqayyoo wanti hundumtuu mana waa ishee kana keessaa dhumeera. Wanti hundumtuu mana ishee keessa hin jiru. Hundumtuu mana ishee dhiisee sokkeera. Garuu wanti tokko kan ishee dhiisee hin sokkine mana ishee keessa kan jiru dibata Waaqayyooti. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dhagaa har'a wanti baay'ee si dhiisee deemuu danda'a. Buleessa koo wanti baay'ee si dhiisee deemuu danda'a. Buleettii koo wanti baay'ee si dhiisee deemuu danda'a. Qabeenyi baay'ee si dhiisee deemuu danda'a. Qabeenya si qabdu baay'ee si dhiisee deemuu danda'a. Ila garuu qabeenyi si dhiisee hin deemne tokko jira. Ayyaanni Waaqayyoodhaa si dhiisee hin deemu. Dibanni Waaqayyoodhaa si dhiisee hin deemu. Yesuusidhaaf galanni guddaadha. Inni haala keetiin hin madaalamu, hiyyuma keetiin hin madaalamu, rakkina keetiin hin madaalamu, dhukkuba keetiin hin madaalamu, yaaddoo keetiin hin madaalamu, lola keetiin hin madaalamu. Inni siin hin madaalamu. Eenyumtuu isa ittisuu hin danda'u, eenyumtuu isa balleessuu hin danda'u, eenyumtuu isa fixuu hin danda'u. Dibanni Waaqayyoo sirraa hin dhabamu hin jedhe. Haleluuyaa. Maayyaa kaatolaa baajaalaa baadiyyaa boos. Ameen. Dibanni Waaqayyoo ishee keessa jira. Dibanni Waaqayyoo mana ishee keessa jira. Isheen hafuun galle, isheen iyyuu hin beekne, namni Waaqayyoodha maal qabda jenna dhadhaa cuggee xiqqoo takkitti bichaatu mana koo keessa jira gaafa ishiin jettu jedhe bakka namni Waaqayyoo amma gammade. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Wanti caalummaa mana kee keessa jira. Gatii kee kan sirraa baasuu danda'u mana kee keessa jira. Garbummaa kee jalaa kan si baasuu danda'u mana kee keessa jira. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa qodaa mana kee keessaa hin qabnu qodaan mana kee keessaa dhumeera. Egaa qodaa mana kee keessa hin jiraanne qodaa mana eega hin qabaanne ollaa kee hunduma bira deemi qodaa ergifadhu jedhe. Qodaa ergifadhu amma
qodaa ergifadhu baakaataa laabaa jaalaa baadiyyaaboo qodaa ulloota keerraa ergifadhu qodaa ulloota keerraa barbaadi dibata kana mooyyuutti garagalcheedhe Yesuusidhaaf galanni guddaadha ta'u mandarana deemteeti mandara hundumarraa qodaa walitti guurte sanatti balbala isheedhaa cufattee galte akkuma raajii waaqayyoo isheetti dubbate akkuma namni waaqayyoo isheetti dubbate galtee ijoollee ishii wajjin itti waraabutti gaate itti waraabdee hundumtuu erga guutee booda Yesuusidhaaf galanni guddaadha ta'u ameen hundumtuu erga guutee booda ijoollee qodaa fidaan nan qodaan numa teera maakataa laabaa jaalaa dibata waaqayyoo dibata raafa guutee kan irraa hafu dibata waaqayyoo Yesuusidhaaf galanni guddaadha ameen haleluuyaa maakataa raadaa laabaa dibanni waaqayyoodhaa kuni tajaajiltoota keessa qofa jira itti fakkaata yeroo baay'ee dibanni waaqayyoodhaa kuni tajaajiltoota qofa keessa jira itti fakkaata immaa kaatuudha balabaa jaalala waaw maayirootoonoo maalabaadha reekkaatoo laabaa afurri waaqayyoo sagalee tokko keessa koo fideera kutaa kana keessaan ba'u jedhee yaade garuu afurri waaqayyoo gana ajaajeen deemuu keenarra noodha Yesuusidhaaf galanni guddaadha ta'u ameen maayaa Yohaannis irraan naqa Rookaatoo laabaa jaalala maayidoonaa maalabaadiyya laabaa kaduunaa akka jedha Yohaannis 2:27 dibanni isin isa biraa fudhattan garuu isin keessa injiraata inni waan isin barsiisuuf namni biraa isin barsiisuu hin barbaachisu jedhe dibanni kun eenyuun hafuura waaqayyoodha Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaadha dibanni kun eenyudha hafuura waaqayyoodha dibanni kun eenyudha Kiristoosidha Yesuusidhaaf galanni guddaadha ameen dibanni kun eenyudha hafuura waaqayyooti inni dibata jedhame suni hafuurri waaqayyoo inni dibata jedhame suni isin keessa waan jiraatu maayaa daanaa maajaalaa dibata kana guyyaa fayyinaa ittiin chaappeffamneerra dibata kana jechuudha guyyaa fayyina keenya dibata kanaan chaappeffamneerra dibata hafuura qulqulluu kanaan guyyaa itti fayyine sana ittiin chaappeffamneerra chaappaa fayyinaa sana eenyumtu nurraa fudhachuu hin danda'u chaappaa ittiin fayyine sana eenyumtu nurraa haquu hin danda'u Yesuusidhaaf galanni guddaadha ta'u dibanni kuni nu keessa jira qabeenyi kuni nu keessa jira osoo qabeenyi kun nu keessa jiru ormi nu garboomfata osoo hafuurri waaqayyoo si keessa jiru boleessa koo boleetti jira hafuurri waaqayyoodhaa si keessa yoo xiqqaateyyuu jira hafuurri waaqayyoodhaa si keessa kan xiqqeessullee numaadha jabeessuu qabna guddisuu qabna of keessatti Yesuusidhaaf galanni guddaadha hafuurri waaqayyoo humnaan akka nu keessatti hojjetu ayyaanni waaqayyoo humnaan akka nu keessatti hojjetu dibanni waaqayyoo humnaan akka nu keessatti jira hojjetu tattaaffii gochuu qabna nu kenneera waaqayyo nuti garuu ittiin hojjechuu qabna Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaadha amma sagalee waaqayyoo gara koo dhufeera akkanumatti afaanumaan dubbadha isa kaaniif tokko isa kaaniif lama isa kaaniif shan kenneera inni shanii kudhan inni lama afur inni kun immoo yoo dhaqee awwaaleedha obboleessa obboleettii isa si keessa jiruun awwaalin waaqayyo kan si kenneef ittiin akka hojjettuufi ayyaanni waaqayyo si keessa kaa'e ittiin akka hojjettuufi dibanni waaqayyo si keessa kaa'e ittiin akka hojjettuufi ittiin bu'aa akka buufattuufi osoo inni si keessa jiru ormi sin garboonfatu osoo inni si keessa jiru warri garboonfatan sin garboonfatan hin jedhe Yesuusidhaaf galanni guddaan garboonfatan sin garboonfatu dubartii kana soo dibanni mana jiru osuma dibanni mana jiru ormi ijoollee ishee lamaan fudhatee garboonfachuudhaaf dhufe hin beektu turte namni waaqayyoo garuu ishee dammaqse har'a maqaa Yesuus isin dammaqsa dibanni waaqayyoo sin keessa jiru ammoo si haa eegalu ayyaanni waaqayyoo sin keessa jiru ammoo si haa eegalu ulfinni waaqayyoo sin keessa jiru ammoo si haa eegalu yeroodhaa gara yerootti isiniif kadhatamuun hin barbaachisu isinooyyuu warra namaa kadhattan taatu yeroodhaa gara yerootti furmaata barbaaduudhaaf hin deemtan isinuu nama furmaataa taatu waaqayyo nama furmaataa sin godha Yesuusidhaaf galanni guddaadha nama furmaataa taata Yesuusidhaaf galanni guddaadha kana booda dubartiin kun kaleessa dibata mana keessa jiru ayyaana waaqayyoo mana keessa jiru kaleessa hin beekne har'a namni waaqayyoo gaafa ifatti baasu
har'a waan namni waaqayyo gaafa ishee dammaqsu galtee warshaan zayitii mana ishee keessaa eegale namni dhaqee zayitii bitachuudha Yesuusiidhaaf galanni guddaadha zayitii bitachuudha gaafa kaan itti garboofataan dhufe maal oduu gazzaba kee barbaadda ijoollee korraa maal goota Yesuusiidhaaf galanni guddaadha ta'u ameen ameen maaliif warshaa zayitaa banteerti mana ishee keessatti maakatuudha baajaalaa baadiyaamu ibanni mana kee jiru ayyaanni mana kee jiru qabeenyi waaqayyoodhaan si keessa jiru suni qabeenyi shaaramne qabeenyi dulloomne qabeenyi daddamne qabeenyi mudugne suni ayyaanni waaqayyoo afurri waaqayyoo maqaa Yesuus Kiristoos si keessa hojjechuu jalqabu dammaqsaa amma afurri waaqayyoo sagalee tokko keessa fideera bartoonni gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin bidiruu yaabbatanii deemu Yesuus garuu jidduu isaanitti rafeera har'allee dibanni waaqayyoo kan si keessatti rafeetu jira ayyaana waaqayyootu si keessatti rafe ulfina waaqayyootu si keessatti rafe sagaleen kun sheer ta'ee kan si dhaqqabu kallattii hundumaa sagaleen kun kan sin bira ga'u dibata sin keessatti rafe dammaqsaa dibata waaqayyoo raffistaniif ofii keessanii furmaata barbaada olii gaddeemtu Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen si keessa jira dibanni waaqayyoo si keessa jira ayyaanni waaqayyoo inni hojjetu si keessa jira Yesuusiin wajjin deemaa jiru qilleensi dhufee isaan raase Yesuus immoo isaan jidduu jira sanuma jidduutti rafeera Yesuus Yesuusin rabbisaniiru gaafa Yesuusin rabbisan qilleensi dhufee isaan ukkure erga cannaqamanii booda erga dhiphatanii booda bidiruun isaanii bishaan hin liqinfamu erga geessee booda Yesuusin dammaqse akkas jedhanii dhumaa jirraa jedhanii ol ka'ee qilleensa illee ifate yaa warra amantii hir'uure Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen 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 osoo si keessa jiru ayyaanni waaqaa osoo si keessa jiru dibanni waaqayyoo osoo si keessa jiru dibata si keessa jiru kan raffiste kennaa si keessa jiru kan raffiste dammaqsi maqaa Yesuus naa dammaqu maqaa Yesuus sin keessan dammaquu jalqabu amma sagalee kanaaf dibanni sin keessa jiru sagalee kanaaf deebii laachuu jalqaba ayyaanni waaqayyoo sin keessa jiru sagalee kanaaf deebii laachuu jalqaba namni ayyaanni waaqayyoo keessa hin jirre hin jiru namni dibanni waaqayyoo keessa hin jirre hin jiru Yesuus Kiristoositti namni amane ayyaanni waaqayyoo isa keessa jira afurri waaqayyoo isa keessa jira Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u Hallelujah. Kana booddee nama waaqayyoo bira deemtee dubartiin kun maal jetteen maal godhu mee maal godhutte maal gochuun irra jira akka maal godhutte maal haa godhu dhaaqiiti gurguriiti ijoollee keerraa garboonfata hambisi maal godhiiti gurguriiti isa garboonfataadhaaf gatii isaa kafali isa si garboonfachuudhaaf dhufe san gatii isaa kafaliiti isa raafummoo ijoollee kee wajjin itti jiraadhu Yesuusiidhaaf galanni guddaan irraafa isa raafummoo ijoollee kee wajjin itti jiraadhu chaakaraadhaa naamaa jaalaa baadiyyaa buusa Hallelujah. Qabeenya ishee keessa jiru hin beekne dubartiin kun mormaan garboonfamtee turte sila ijoolleen ishii garbummaatti dabarfamanii gurguranii ture waan tokko garuu beetti nama waaqayyoo bira waggaan deebi furmaanni jiran har'a maqaa Yesuus Kiristoos gara mana kadhata minaasee kanaatti kan dhuftan akkasumas waldaa keenya waldaa ijoollee kakuu keessa kan jirtan akkasuma sagaleen kun sheer ta'ee tokko sin dhaqqabu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen 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 waaqayyoo maqaan isaa kan ulfaatee haa ta'u ilaa maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoositiin ayyaanni sin keessa jiru hojii haa eegalu dibanni sin keessa jiru hojii haa eegalu gara mana kadhataa kanatti kan dhuftan akkasuma sagaleen kun sheer ta'ee kan sin dhaqqabu dhaamsa tokko sinii qabu Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u dubartiin kun nama waaqayyoo bira furmaanni hin jiratte gara nama waaqayyoo dhaqxe namni waaqayyoo kallattiitti agarsiise dibanni ishee keessa jira ka dibanni mana isheedhaa jira mana keessa qabeenya qabdi qabeenyi ishiin qabdu birmaduu ishii baasuu danda'a garuu isheen hin beekne akka beektuuf ishee dammaqse har'a maqaa Yesuus Kiristoositiin sinan dammaqsa lafa jirtanitti gola jirtanitti biyya jirtanitti ayyaanni waaqayyoon isin keessa jiru hojii haa eegalu dibanni waaqayyoon isin keessa jiru hojii haa eegalu maqaa Yesuusiin hojii haa eegalu
maqaa Yesuusin hojii haa eegalu, 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 maqaa Yesuusin hojjechuu haa eegalu. Dhalootaaf kan ta'u, biyyaaf kan ta'u, waldaadhaaf kan ta'u baattanii kan deemtan garuu kan hin beekne namoonni baay'een lola isinitti baay'ata. Kan lolli isinitti baay'atuuf isin nama dibataa waan taataniif. Ayyaanni Waaqayyoo isin keessa waan jiruuf. Humni Waaqayyoo isin keessa waan jiruuf seexannis kana beekeera. Yoo isin dibata sanaan achi as baatan mootummaa isaa akka dhiphistan beekeera. Har'a waan tokko isin dammaqsa akka nama Waaqayyoo. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hammamuma waan barbaaddan yoo itti martan, waan barbaaddan yoo itti haguugdan, galaana ittisuu hin dandeessan. Galaana darbuutti jiru, galaana deemuutti jiru, waan barbaaddan yoo itti guurtan, haree fudhatee deema. Gindii barbaaddetti darbi, waan barbaaddetti guuri, garaanni si sodaatee hin dhaabatu. Ina obboleessa koo obboleettii koo. Ayyaanni Waaqayyoo si keessa jiru akka galaanaati. Kennaa Waaqayyoo si keessa jiru akka galaanaati. Iyesuus inni si keessa jiru akka galaanaati. Hunduma keessan keessa Yesuus Kiristoos jira. Yesuus kun immoo iyyuu birmaduu nama baasa. Galaatiyaa 5:1 irratti birmadummaatti akka nuti jiraannuuf Kiristoos Yesuus birmaduu nu baaseera jedha. Yesuus Kiristoos kun birmaduu nama baasa. Kiyyootu si qabee jira. Rakkina jireenya kee qabee jira. Maaltu si qabee jira? Waan si qabee jiru keessaa bara baraan birmaduu ba'uu barbaadda. Bara baraan hiikamuu barbaadda. Birmadummaatti jiraachuu barbaadda. Yoos ayyaana Waaqayyoo si keessa jiru kaasi. Dammaqsi. Kadhadhu. Sagalee Waaqayyoo dubbisi. Karaan ittiin dibanni isin keessa jiru ba'u. Karaan ittiin dibanni isin keessa jiru hojii eegalu. Tokkoffaa sagalee Waaqayyoo dubbisaa. Yeroo keessan sagalee Waaqayyoodhaaf kenna. Sagalee Waaqayyoo dubbisaa. Yoos dibanni isin keessa jiru ba'uu jalqaba. Inni faarfatu faarfachuu jalqaba. Inni lallabuu jalqaba. Inni barsiisuu jalqaba. Tokkoffaa maal gochuu qabdu? Sagalee Waaqayyoo dubbisuu qabdu. Sagalee Waaqayyoo dubbisuu dhaggeeffachuudha. Yeroo kennaa. Lammaffaa kadhadha. Kadhadha. Sadaffaa nama hunduma wajjin jaalalaan jiraadha. Arfaffaa tajaajiltoota dhugaadhaan tajaajila wajjin hidhata godhadha. Iyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dubartiin kun gara nama Waaqayyoo Eersaa dhaqxee furmaata argattee galte. Kallatti itti agarsiise. Kallatti itti agarsiise. Hin kadhanneef kallatti itti agarsiise. Kallatti ishiin ittiin guddattu. Kallatti ishiin ittiin gara booffataa ishee alaa birmaduu baatu. Qabeenya ishee mana ishee keessa jiru kallatti ishee ittiin fayyadamuu dandeessu. Dibata ishee keessa jiru kallatti ittiin fayyadamuu dandeessu. Kallatti itti agarsiise. Kanaaf namoota Waaqayyoo wajjin hidhata godhadha. Warra dhugaadhaan tajaajilan sobdoota irraa baqadha. Warra nama hamachaa oolan irraa baqadha. Warra maqaa namaa balleessaa oolan irraa baqadha. Gaafsan dibanni keessan hin ba'a. Gaafsan seexanni salphata. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni taane jiru abdii kutachuu dhiisa. Abdiin kutatina. Abdii hin kutatina. Warri biyya lafaa kun akkas jedhu. Abdii aga kutattu lotoriin kutattu waliin jedhan. Abdii aga kutattu lotoriin kutattu. Hagam agaa isaan abdii qaban laalaa warri biyya lafaa. Si caala abdii qaba jechuudha agartan. Inde kee ammoo abdiin jiraata. Abdiin jiraataadha kan kee. Abdii jiraataa qabda. Abdiin kee jiraataadha. Eenyumtuu si jalaa fudhate. Iyesuusidhaaf galanni guddaadha. Kanaaf abdiin kutatina. Sagalee Waaqayyoo dubbisaa. Kadhadhaa. Nama hundumaaf jaalala qabaadhaa. Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ta'u tajaajiltoota hojii hidhata godhadhaa.
warra tajaajiltoota dhugaadhaan hojjetan wajjiniin hidhata godhadhaa abdiin kutatina. Yesuusiidhaaf galanni guddaa dha. Maaliin godhina abdii hin kutatina. Siniifan kadhadha. Ol kaasaa harka keessa maataa loodaa maajaalaa baadiyyaa boos. Abbaa nan kadhadha dhaloota kanaaf dibanni isaan keessa jiru amma hojjechuu jalqabu. Ol kaasaa harka keessa dibanni isaan keessa jiru amma hojjechuu jalqabu. Dibata isaan keessa jiru kana homtuu ittisuu hin danda'in. Homtuu ittisuu hin danda'in. Akkuma galaana homtuu ittisuu hin dandeenye yaa Waaqayyo Gooftaa. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin dibata isaan keessa jiru homtuu ittisuu hin danda'in. Homtuu qabee dhaabuu hin danda'in maqaa Yesuusiin. Maadaanaa maajaalaa baadiyyaa booraalaa baadiyyaa boos. Ol kaasaa harka keessa. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutiin harki isaanii kun dhiigatti ibiddatti haa geeddaramu. Dhiigatti ibiddatti haa geeddaramu. Humna hafuura qulqulluudhaan tuqeera. Humna hafuura qulqulluudhaan tuqeera. Adda keessa irra kaa taalaa baajaalaa baadiyyaa boos. Makaa taalaa baajaanaa maariyaa boos. Dhokatee kan ture. Diban maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoositiin hojii haa eegalu amma hojii haa eegalu 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 maqaa Yesuusiin rafataa labadaa labaadiyyaa boos labaadiyyaa baklabaa jaanaa maadiyyaa boos meektaa laadaanaa maajaalaa maadiyyaa boos hojii haa eegalu amma dibanni isaan keessa hojii haa eegalu hojii haa eegalu hojii haa eegalu hojii haa eegalu dibata raajummaa baatanii kan jooraa jiran ni kataalaa baajaalaa iddoo isaanii kan wallaalan akka itti fayyadaman kan wallaalan akka itti jiraatan kan wallaalan dibata raajummaa baatanii kan jiran dibata faarfannaa baatanii kan jiran dibata lallabaa baatanii kan jiran dibata barsiisummaa baatanii kan jiran maadaanaa maajaalaa baadiyyaa dibanni amma isaan keessa jiru maqaa ilma Yesuus Kiristoosiin hojii haa eegalu. Wanti dibata isaan keessa jiru ittisu maqaa Yesuusiin kan ittifame haa ta'u. Wanti maqaa ilma Yesuus Kiristoosiin dibata isaan keessa jiru ittisuudhaaf manaa bahe maqaa Yesuusiin kan ittifame haa ta'u. Jawwichi haa waraanamu, bofichi haa waraanamu, xonqolaan haa waraanamu, digimtiin haa waraanamu, Luusifer haa waraanamu, maqaa Yesuusiin haa waraanamu. Dibanni kun yommuu bahu hojii koo diiga jedhee kan sodaatu amma ittisuudhaaf kan manaa bahe abdii kutachiisuudhaan kallattii garagaraan dhaloota kana qabuudhaaf kan bahe ammarraa jalqabee dhaloota kana keessaa kan baqee adeemu maqaa Yesuusiin baqee adeemu maqaa Yesuusiin baqee adeemu maqaa Yesuusiin baqee adeemu waraanami maqaa Yesuus Kiristoosiin inni dibata daangessitu waraanami ayyaana isaan keessa jiru akka mul'anne kan gootu waraanami maqaa Yesuus Kiristoosiin waraanami maqaa Yesuusiin waraanami maqaa Yesuus dhaloota kanarraa waraanami maqaa caalu maqaa Yesuusiin waraanami dhaloota kana hin dandeessu maqaa Yesuusiin hin dandeessu maqaa Yesuusiin. Dibata isaanii qabuu hin dandeessu, mul'ata isaanii qabuu hin dandeessu, abjuu isaanii qabuu hin dandeessu, jireenya isaanii qabuu hin dandeessu. Hiikamaa maqaa Yesuusiitiin. Waan sin qabee jirutti hiikamaa maqaa Yesuusiin hiikamaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaadhaa ta'u. Qabeenyi kee inni si keessa jiru, qabeenyi saamamne, hattuun kan hin hanne, daana'uun kan hin nyaanne, qabeenyi si keessa jiru dibata Waaqayyooti. Qabeenyi si keessa jiru maqaa Yesuusiiti. Qabeenyi si keessa jiru hafuura Waaqayyooti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadhaa ta'u. Qabeenyi si keessa jiru kuni birmaduu si baasa. Dibanni si keessa jiru kuni birmaduu si baasa. Hidhaa kee hiika, gaafii kee deebisa, abaarsa kee cabsa, dukkana kee ibsa, dinqii hojjeta. Maqaa Yesuus isiniif haa ta'u. 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 Maqaa caalu maqaa Yesuus isiniif haa ta'u. Dibanni kun sin argatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin seenaan keessan sa'aatii kanaa jalqabee haa jijjiiramu. Haa jijjiiramu. Haa jijjiiramu. Lallaba kanaan maqaa Yesuus Kiristoosiin seenaan keessan haa jijjiiramu. Seenaan keessan haa jijjiiramu. Maqaan keessan haa jijjiiramu. Eenyummaan keessan haa jijjiiramu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin isiniif haa ta'u. Abbaa galanni guddaan siif haa ta'u. Sagalee kee ergitee waan nutti dubbatteef ulfaadhu. Waan nu barsiisteef ulfaadhu. Waan nu dammaqsiteef ulfaadhu. Ergaa kee sagalee keetiin hunduma keenyatti waan dubbatteef galatoomi. Isa nu harka jiru, isa nu keessa jiru dammaqsuu akka dandeenyu nu gargaari. Dibata nu keessa jiru dammaqsinee itti fayyadamuu akka dandeenyu, ittiin hojjechuu akka dandeenyu, ittiin dhimma bahuu akka dandeenyu nu gargaari. Waan gootu hundumaatti ulfaadhu. Maqaa ilma Yesuusiitiin. Ameen.
Gooftaan sinaa eebbisu. Obboleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 912 99 10 49 yoottan argachuu dandeessu. Waaqayyo laabantii waaqaa banee eebba danuu isinirratti dhangalaasu. Kan keessan kan ta'e hundi maqaa Yesuus Kiristoositiin kan eebbifame haa ta'u. Eebbifama eebbaaf ta'a homtuu qabee isin hin dhaabini maqaa Yesuus Kiristoositiin. Ameen.